eeyyuu suuraa addunyaa tana keessatti namni addunyaan dagamee addunyaa baay'ifachuu jala dabruu dubbattu jechuudha. Kakaasuu jechuun heddummeeffachuu baay'ifachuu jechuudha. Bismillahir Rahmanir Rahim jenneeti qaraana. Alhaakum jechuun isin shaagalee biizii isin godhe wayje. Attakaasuu jechuun addunyuma tana heddummeeffachuu waa isin shaagaltee maalirraa anil ibaadati jechuun ibaadaa rabbiirra waan irraa shaagalte immoo nutti himni rabbiini akkanuma qilleensarra gadhiisee use jechuudha. Itlaaqa goonaan wanni kun amma waan arrabaate jechuudha. Nauma addunyaa jala kuteetuma ibaadaa irraanfate hatta zurtumul maqaabira jechuun hanqa duutanii qabrii dhaqxanitti jemma. Kun walumaa galatti hatta muttum jechuma. Hanqa duutanitti namni addunyaa wali qabadhoo doojuu addunyaarraa du'ee lubbuu isaatiin deema jechuma. Yookiin hatta zurtumul maqaabira jechuun hanqa warra qabrii sanillee geessanitti jechuudha. Warra dhumeen hanqa walitti dhaadatan takkatti jechuma. Kakaasuu roogis maal jennee basaruu deemna tafaakuru. Dhaadannaa jechuun sabaa walitti dhaadachuu ayyi abbootii ta'isanii walitti dhaadachuun ibaadaa irraa isin shaagalee jira. Dhiisaa wanni kun sirree miti. Hatta zurtumul maqaabiraan hanqa qabriillee dhaqxanitti warra dur du'ee qabrii keessa jiruun hanqa walitti dhaadatan takkatti. Kallaa jechuun teessan ta'a wanni kun sirree miti. Sawfa ta'lamuuna gana beekuu teessanii. Tumma kallaa jechuun ammallee ta'a sawfa ta'lamuun fuuldura beekuu teessayya. Jabeessuu dhume rabbiini. Kallaa jechuun dhagayaame jemma. Alaa jechuun loo ta'lamuuna odoo beektanii ilmal yaqiin jechuun beekumsa dhugaa san odoo beektanii waan addunyaan tun taate waan ibiddi jahannamte odoo beektanii lama alhaakum jechuun silaa isinuun shaagaluu bare jemoonni kuni addunyaa baay'ifachuun kun isinin shaagalu lama shaagalakum jechuma. Deebisaan dubbisanii jawaabni loowiidha lama shaagalakum isinuu shaagalu biizii isinin godhu isiniif hin galini jemma. لترون الجحيم والله بدجان نمني غرتني كيسة سلاما رؤيان تنما رؤيا قلبيتي بدجان نما سمتيسنيتي إف كيسة غرتني بدك كثير نيغة يتني اتقو فويتم ملي الدنيا مقوبة جلغتني إبادة را بيزين تاتني ثم لترون نايشون بودمو والله يركوب تيسني أين اليقين يشون أركات وقاسا أين اليقين يشون ija dhugaata amma isin keessa jirtu tanaan boodammoo arguuf teessan kareefuun tanammoo ija keessaa jenne amma moo ija gubbaatti ol baafne gaa tummalatu saaluunna wallahi eeganaa ni gaafatamtanichi booda yooma idin guyyaa sananin na'iimi qananii irraa ni gaafatamtayya namni hundinuu ni gaafatama muuminiinis gaafatama kaafiriinis gaafatama garuu immoo gaafiin isaa muslimtootaa baatu gaafuma isaanirra fiduute jechuudha waan akkanaa isinii godhee mi'ee takkanaa isinii godhee mi'ee sanirra nagalatoonfattee mi'ee jechuu taati ammoo takaafira maaliif ni'imaati yasambu hujiirra oolchuu dhabdee dhala amma sun imma gaafii isaa deebisuun nama dhiba numa gaafatamtan malee katti naftan jeegaadha.